Minister Muummee Abiy Ahmed giddu gala odeeffannoo Komishinii Poolisii Federaalaa eebbisiisuudhaan hojii eegalchiisani. Nageenya argame waaressuudhaaf qaamoleen hunduu tumsuu qabu jedhan jiraattonni magaalaa Naqamtee. Prezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon masaraa mootummaa Ameerikaa Waayit Haawusitti simatamuudhaan Prezidaantii Joo Baayiden waliin mari'atan. Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenya TV Afaan Oromoo irraa oduuwwan sa'aatii kanaaf qaban sinittima Anolaana Yaaddessaatiin wajjin turaa jenna. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed hojiin riiformii dijitaalaa poolisiin federaalaa raawwate hawaasa waliin qindaa'uudhaan humna ittisaa yakkaasaa kan guddisu ta'uusaa himani. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed appilikeeshinii qindoominaa Komishinii Poolisii Federaalaa fi Artificial Intelligence tiin hirmaannaa uummataa cimsuudhaaf qophaa'ee ifatti guyyaa kaleessaa galgala eegalchiisaniiru. Oduun kun akkuma nu qaqqabeen kan isin biraan geenyu ta'a. Labsiin to'annoo fi bulchiinsa kiraamanaa mana marii bakka bu'oota uummataatiin raga'e hanga jalqaba waxabajjii guutummaan guutuutti hojiitti akka galuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu Ministeerri magaalaa fi misoomaalee bu'uuraa beeksiseera. Ministeerichi raawwii labsichaa irratti hooggantoota damichaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin magaalaa Adaamaatti mari'ateera. Muzayyin Maama. Dhiyeessii fi fedhiin mana jireenyaa wal madaaluu dhabuu isaatiin gatiin kiraa mana jireenyaa yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufee jira. Kun immoo lammiilee mana jireenyaa kireeffatanii jiraatan keessumattuu hojjettoota mootummaa irratti dhiibbaa uumuudha kan ibsamu. Rakkoo kana hundeerraa furuudhaaf labsiin to'annoo fi bulchiinsa mana kiraa mana marii bakka bu'oota uummataa ragga'e raawwii isaatiif hojiileen adda addaa eegalamanii jiru. ምዝገባው በሁሉም ክልሎች እስካሁን አልተጀመረም። በተለይም አዲስ አበባ ከተማ ላይ hanga ammaatti galmeen naannolee hundattuu hin jalqabamne. Keessumattuu magaalaa Finfinneetti lakkoofsa kireeffataa fi guddina magaalichaan kan wal qabatu hojii guddaatu eegama. Magaalaa Finfinnee gareelee adda addaa qindeessuun qajeelfama baaseera. Dafee raggaasisee hojiitti galuutu irraa eegama. Akka karoora keenyaatti hanga jalqaba waxabajjiitti galmeen ni eegalama jennee eegna. Kun akka ta'u hordoffii fi deeggarsa ni taasifna. ይጀመራል ብለን እንጠብቃለን። ያን እንዲሆንም ደግሞ ክትትልና ድጋፍ እናደርጋለን. Labsichaan gatiin kiraa manaa kan dabalamu haalli diinagdee biyyattii qoratame qaama mootummaatiin waggaatti al tokko qofa ta'uunis ibsameera. አሁን ይሄ አዋጅ ከወጣበት መጋቢት 24 ጀምሮ በአከራይና ተከራይ መካከል ያለ ውል labsii guyyaa ba'e bitootessa 24 irraa eegalee waliigalteen kireeffataa fi kireessaa gidduu jiru hojiirra ni oola. Kana jechuun kireessaan gatii kiraa manaa dabaluu hin danda'u jechuudha. Kana labsichi deebii itti kenneera. Kana waan ta'eef kana booda daballeen gatii akka hin jiraanne labsichi waan dhorkuuf gatii tasgabbeessuun gaaffii lammiilee ni deebisa. ዋጋ በማረጋጋት በኩል ትልቅ የሆነ የዜጎችን ጥያቄ ይመልሳል። Rakkoon dabalii kiraa manaa bal'inaan keessatti kan mul'atu bulchiinsa magaalaa Finfinneettis raawwii labsichaa fi dhiyeessii mana jireenyaa irratti hojiileen adda addaa hojjetamaa jiraachuun himamee jira. Labsii kana laafatti gadi buusuudhaaf jecha agammaatti wixineen adda addaa hojjetamaatti tureera. Agammaatti qajeelfamni raawwachiisu qophaa'ee har'a irratti mariin taasifamaatti jira. Inni kun erga raggaasifamee booda kallattiidhaan gara hojiitti kan galudha. Kanaafis biirootti sadarkaa biiroo irratti akkasumas kutaa magaalaadhaaf waradaa aanaa irratti goodatti gadi bu'ee kan raawwatamu hoggaa ta'u itti fufnee akka hojiitti kan raawwatamu hubannoo uumuudha. Kireeffataa warra jiran caasota keenyaaf uummattootaafis ibsiif hubannoowwan leenjiin adda addaa kan kennamu ta'a. Barbaachisummaan labsiin mootummaa federaalaatiin ibsi kennamaatti ture. Nus qajeelfama baafne kana irratti itti fufuudhaan hubannoo kan uumnu ta'u uummata wajjiniin
akkasumas qaamolee dhimmisaa ilaalu wajjin wal ta'uudhaan hojiirra oolchuudhaaf kan hojjetamaa jiru ta'uusaadha. Guyyaa labsiin kun mana maree bakka bu'oota ummataatiin ragga irraa eegalee gatiin kiraa manaa waliigaltee kireeffataan ala dabalamu fudhatama kan hin qabne ta'uunis ibsameera. Labsiin to'annoo fi bulchiinsa kiraa manaa 1320 muraa 2016 kun magaalota teessoo naannolee magaala Finfinnee fi Dirree Dawaatti hojiirra kan oolu ta'uun himamee jira. Labsichi magaalota naannolee biroo keessatti murtee naannoleetiin hojiirra kan oolu ta'uunis ibsameera. Ministeerri magaalaa fi misooma bu'uuraa akkaataa labsii to'annoo fi bulchiinsa kiraa manaa haaraa bahee hojiirra oolchuun danda'amu irratti hooggantoota damichaa magaalaa Finfinnee kutaalee magaalaatii hanga aanaatti jiraniif magaalaa Adaamaatti leenjii hubannoo uumuu kenneera. Marii biyyaalessaa amma biyyattiin gaggeessaa jirtu nageenyaa fi tasgabbii biyyattii fiduudhaaf namni kamiyyuu xiyyeeffannoon tumsuu qabaa jedhan Haati Siinqee Tuulamaa Atsaduu Tola. Marii kana galmaan ga'uudhaaf mootummaa dabalatee giddu seentummaa qaama kamiyyuu jiraachuu hin qabu kan jedhan Haati Siinqee Atsaduu Tola. Qaamoleen hidhatanii bosona jiranis waamicha dhiyaate fudhatanii marii kana irratti hirmaachuun dirqamadha jedhaniiru. Taaddasa Tarrafa. Afaan qawweetiin wal waraanuu malee rakkoo jiru mariin furachaa biyyan turre akka taate seenaa hooggansaa mootota biyyattiirraa hubachuun kan danda'amudha. Biyya aadaa fi muuxannoo marii hin qabne kana nageenyaa fi tasgabbii biyyattii fiduudhaaf amma biyyattiin fuula ishee gara marii biyyaalessaatti naanneeffatteetti. YTV waliin turtii kan taasisan Haati Siinqee Tuulamaa Atsaduu Tola mariin biyyaalessaa ammaa kun furmaata waaraa fiduudhaaf qooda olaanaa qabaa jedhan. Mariin kun biyya teenyaaf baay'ee barbaachisaadha. Walii galanii alaa galanii jedha Oromoon. Wannumti hunduu afaan waraanatiin odoo hin taane mari'atanii bakka tokko taa'anii walii galuun baay'ee bareeda. Guddina biyyaatiifis nagaa biyyaatiifis kuni barbaachisaadha. Kanarratti hayyuu abbootii gadaa abbootii amantaa warra barbaachisaa ta'an garittuu hamma ammaatitti kan filatame gadi bu'anii warra karaarras jiran irraa kan filatame hamma ammaatitti adeemsa baay'ee bareeda baay'ee gaariidha. Nuyi nama biyya alaatitti qofa alarratti araara yaaduu odoo hin taane keessoo keenyatti biyya teenya irratti aadaa fi duudhaa keenya irratti mari'annee nagaa kana cimsinee nagaa buusuu qabnaan jedha. Garaagarummaan yaadaa lammiilee biyyattii gidduu jiraatus duudhaa sirna gadaatiin araara buusuu qabnaa jedhan. Namni yaada garaaf garummaa qabaachuun hin mala. Kuni duraanis waanuma jiru. Yaa ta'u malee wal loluudhaanii miti kan rakkinni kun hiikamu. Marii biyyaalessaati irratti hundaa'anii waliin mari'atanii wal qoqqooduun kun hafee tokko taanee waliin mari'anneeti rakkoo keenya hiikuu qabna. Lagaan wal qooduu hin qabnu, gaaraan wal qooduu hin qabnu, gosaan wal qooduu hin qabnu, tokko ta'uu qabna. Yoo san biitti teenya biyya nagaa taate ijoolleen teenyas guddattee nama biyya dhaalu nuu taati. Kanarratti cimnee marii biyyaalessaa kana jajjabeessinee wajjiniin ejjannee nu warri Haadha Siinqee Haati Siinqee araara jaalala tokkummaadha. Abbaan gadaa araara jaalala tokkummaadha. Sirni keenya sirni gadaa araara tokkummaadha. Waan kana ta'eefuu akka biyyaatitti akka Itoophiyaa kanatti kanarratti hundoofnee jaalala uumnee tokkummaa uumnee hamma danda'ametti hin araarsine inneetti waaqa keenya kadhannee rabbis nuuf dhagaa tokko nuu ta'anii wanni amma jiru kun hunduu hin hafaa biitti teenya nagaa taati. Walii galteen hin dhufa mariidha wanni hin hiikamne hin jiru. Mariin biyyaalessaa kun akka fiixa bahu mootummaarraa eegalee giddu seentummaan qaama kamiyyuu jiraachuu hin qabus jedhu Haati Siinqee Tuulamaa. Waan marii biyyaalessaa wanni mariin biyyaalessaa itti amane uummanni itti amane kana mootummaan keenya hin fudhata jedhee nama akka fudhatus mooyyuu gorsuu qabna nuti gorsuu qabna akka itti biittituun nagaa taatu akka itti biittituun tokko taatu ijoollee teenya mootummaa keenyas gorsine isaanis immoo kana beekaniitu waadaa seenanii nuu nagaa barbaanna marii barbaanna koottadhaa hin mari'anna jedhanii karaa kana nuu bananii wanni kun shaggaadhaa of duratti isaan irratti abdadha. Mariin biyyaalessaa kun hunda galeessaa waan ta'eefis kanneen hidhatanii bosona jiranis ta'ee muffii qaban hirmaachuun dirqamadha jedhanii jiru Haati Siinqee Tuulamaa Atsaduu Tola. Namni alattaaf hin jiru hundumtuu biyya isaatii fi hamma danda'u gumaachuu qaba. Waan gumaachuu qaba. Kan alaa kan mana keessaa jennee wal fo'uu qabna wal qooduu qabna. Kan ala jirus ijoollee biyya tanaati. Kan mana kana keessa jirus obboleeyyan lamaan isaan
marii kana irratti immoo tokkoffaa isaanuu argamuu qabu. Marii kana isaan hoo argaman mariin kun gara nagaatitti hiikkata. Kan mufate hundumtu wanni nu baasu hin jiru. Waraanni afaan waraanaa dhaloota balleessa malee biyya tana diiga malee homa tokkoyyuu filannoo hin qabnu. Kan nu baasu, kan nu fayyisu, kan biyya tana guddisu, kan biyya tana ijaaru waliin mari'achuudha. Wal araarsuudha, wal gorsuudha ilma kee kana. Yaadan akka mari'annee mariidhaan walii gallu ijoolleetti yaadaraayii. Adaraa akka haadhaa adaraa isiniin jedhaa. Galaa koottaa hin mari'annaa, waliin mari'annaa. Wanni hunduu mariidhaan hiikamaa. Nagaa nam cufaa gaha. Nagaa nam cufaa tokko. Nagaan nuu mala. Duuba haadhi sagal garaatti sanbaatetti isa yaamuu jiru ijoolleteen tabarri gargari nu aarsitaa jirtu. Haati teessan isa waamti. Haati teessan hin boochina. Haati teessan garaa rarraasina. Kootta gala. Waamicha haadhaa isinii taasisa. Ilmaan tiyya. Ani haati teessan yaaddoo gara lamaa qaba. Ilmaan tiyya. Kamana jiru si hawwe. Ilmaan tiyya. Ati ka ala jirtu haadharraan utaalte. Ilmaan tiyya. Isinii jedhe hanfalaa hiikkadhe. Ilmaan tiyya. Isinii jedhe siinqee diriirse. Ilmaan tiyya hanfalaa laalaa. Ilmaan tiyya garaa dhalaatiin isin kadha. Ilmaan tiyya harma hoosisaatiin isin kadha. Ilmaan tiyya naagala. Ilmaan tiyya naagala. Nagahan naagala. Siiqqabbee waraana dhaabbata. Malkaadhaa jedha, tulluudhaa jedha. Sirna gadaa cabe kana waliin deeffanna. Du'aan safuu qaba. Du'aa waraabessi nyaate kufiitti dhufe. Labsii ba'e kanatti nuuf itti nuu kootta. Malkaadhaa jedha, tulluudhaa jedha, waaqaa jedha, lafaa jedha. Labsii ba'e kanatti fayyadamaa ta'u gara nagaatitti nuu deebi'a. Daawwattoota keenya ITV Afaan Oromoo kallattiidhaan daawwachuu irratti argamtu. Oduun jalqaba dubbisettiin sin deebisa. Ministeera Muummee Abiyyi Ahmed wajjin riifoormii dijitaalaa poolisiin federaalaa raawwate hawaasa waliin qindaa'uudhaan humna ittisaa yakkaasaa kan guddisu ta'uu isaa ibsani. Ministeera Muummee Dr. Abiyyi Ahmed appilikeeshinii qindoomina Komishinii Poolisii Federaalaa Artificial Intelligence'n hirmaannaa uummataa cimsuudhaaf qophaa'ee ifatti eegalchiisaniiru. Hasan Tiyasan. Appilikeeshinichi sadarkaa biyyaatti isa jalqabaa fi adda ta'edha. Kunis hordoffii fi to'annoo yakkootaa kan hawaasaa hirmaachisee fi bu'aa qabeessa akka ta'uuf carraa kan kennudha jedhameera. Kunis qaama riifoormii dijitaalaa akka biyyaatti hojiirra oolaa jiru ta'us Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmed ibsaniiru. ዲጂታል ኢትዮጵያ ዋና ዓላማው Kaayyoon dijitaalaa Itoophiyaa inni ijoon tajaajiloonni Itoophiyaa keessatti kennaman saffisa akka qabaatanii fi madda itti quufinsa hawaasaa ta'uu akka danda'aniif hojmaata keenya kanaan dura tajaajila milkaa'insa qofaan otoo hin taane damee hundatti hojmaata salphisuun fayyadamummaa hawaasaa kan guddisu akka ta'uuf damee hundatti dijitaal Itoophiyaan hojiirra ooluu irratti argama. Har'a Itoophiyaa keessatti dhaabbilee hundatti tajaajiloonni 500 ol ammayyaa'ee tajaajila kennuu irratti argama. Tarsiimoon dijitaal Itoophiyaa kunii fi kaawunsilii ministeera muummee keenyaan hoogganamu walumaa galatti bu'aa hooggansaa waan ta'eef hojiin kun akka milkaa'uuf cinaa isaanii akka dhaabbannuuf dhaabbileen hundi yaaduu kan qabu qabeenyi gama albuudan baasnu hojiin qonnaan hojjannu hojiin gama industiriin hojjannuu fi tattaaffiin gama turizimiin eegalle hunduu dijitaal Itoophiyaan yoo hin deeggaramin galma isaanii hin milkeessan. Adeemsi damee dijitaalaan jiru damee dijitaalaa guutummaa biyyattii irratti hojiirra oolaa jiru kan fooyyessu ta'uu kan iran Ministeerri Muummee Dr. Abiyyi Ahmed appilikeeshiniin qindoomina Komishinii Poolisii Federaalaa fi Artificial Intelligencii hirmaannaa uummataa cimsuuf qophaa'es gumaacha olaanaa qabaachuu himaniiru. Itti dabaluunis poolisiin federaalaa hojimaata anaaloogii irraa gara dijitaalaatti ce'us eeranii jiru. ፌዴራል ፖሊስ የዛሬ 3 ዓመት 4 ዓመት ኮሙኒኬት የሚያደርግበት የኮሙኒኬሽን ስርዓት አናሎግ ነበር። Poolisii federaalaa waggoota 3 arfan har'aa sirna kominikeeshinii anaaloogii qabaa ture. Har'a sirna kominikeeshinii dijitaalaa qaba. Teelekominikeeshinii Itoophiyaa jiraatus dhiisus poolisii federaalaa waliigaltee kominikeeshinii si'ataa ta'een rakkoo tokko malee loltuu isaa tokko tokkoon qindeessuun hojii hojjechuu danda'a. Kanaanis guduunfaa to'annoo kominikeeshinii ammayyaawaa ta'e waajjira muummee isaa irraa hordofuu danda'u uumeera. Lammaffaan magaala keenya fi magaalota tokko tokkotti sosochiin CCTV fi kanneen biroon taasifaman asirraa to'achuuf humna uummateera. Poolisii federaalaa humnoonni kunneen lamaan hojii poolisii si'ataa gochuuf kan gargaaran ta'us
appilikeeshinii dijitaalaa har'a jalqabsiisuun garuu kanneen lamaan ni caala. Sababni isaa magaalaa guddachaa fi ammayyaa'aa jiru keessatti magaalaa lakkoofsa uummataa hedduu qabu keessatti poolisiin hirmaannaa hawaasaa malee nageenya mirkaneessuuf yakka hir'isuu hin danda'u. Appilikeeshiniin jalqabsiisni kun hawaasa hirmaachisuu, yakka hir'isuu fi yakkamaa seeratti dhiyeessuuf kan dandeessisudha. Namni tokko ukkaamsamuu isaaniis ta'u balaawwan kanneen biroos argu poolisii federaalaaf yoo erge poolisii federaalaa tajaajila si'ataa ta'een ragaa kanneen yakka hir'isuuf to'achuuf itti fayyadama. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed raadiyoo dijitaalaan poolisii federaalaa guutummaa biyyattiitti argamaniif ergaa dabarsaniiru. ይስጥልኝ በስራ ላይ ያላችሁ የፌዴራል ፖሊስ አባላት በሙሉ miseensonni poolisii federaalaa hojiirra jirtan hundi akkam jirtu har'a hojiilee haarawaa waajjira muummee keessatti hojjetaman ilaaluuf dhufne baay'ee dinqisiifanneerra. Poolisii federaalaa teeknooloojii hidhachuuf ofiisaa ammayyeessuuf bara wajjin tarkaanfachuuf tattaaffiin inni taasisaa jiru baay'ee gammachiisaadha. Egaa hundi keessan akkuma beektan magaalaa keenyatti halkanii fi guyyaa yaaddoo malee hojiilee misoomaa hedduu kan hojjechaa jirruuf eegduu keenya akka leencaa ta'e poolisii federaalaa jira jennee amanneeti. Isin amannee sochoonee biyya ijaarra. Lammiilee miiliyoonaan lakkaa'aman isin waan jirtaniif bahanii galu. Dhugaa dubbachuuf magaalaa Finfinnee keessatti hojiin isin hojjettan biyyoota lakkoofsa magaalaa keenyaa waliin walqixa qabaniin yoo ilaalamu hojii boonsaa hojjetaa jirtu. Kanaanis mootummaan ni boona. Anis baay'een gammada. Jabaadhaa jechuun barbaada. Wanti ani irra deddeebiin adaraa jechuu barbaadu poolisiin nageenyaaf hanna balleessuuf faayidaa ummataaf ni du'a. Ofiisaa garuu faayidaa hin ari'u. Faayidaaf jecha nama ajjeesu. Kaayyoon dhaabbilee nageenyaa faayidaa ummataaf dhaabbachuudha waan ta'eef darbee rakkoo naamusaa kan qaban leenjisuun gorsuun tarkaaffii fudhachuun maqaan poolisii federaalaa gaariin akka waamamu qofaa akka gootan uummataa fi biyya keessan amanamummaadhaan akka eegdan jabaadhaa galatoomaa jechuun barbaada. Appilikeeshinichi Play Store fi App Store irratti kan argamu yoo ta'u buufataalee poolisii 91tti hojiirra ooluun ibsameera. Lammiileen kamiyyuu bilbila isaa fayyadamuun 911 irratti bilbiluun odeeffannoo poolisii federaalaa biraan akka ga'uuf ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed waamicha dhiyeessanii jiru. Nageenya argame waaressuudhaaf qaamoleen hunduu tumsuu qabu jedhan jiraattonni magaalaa Naqamte. Piroojeektoon yeroo dheeraadhaaf gaaffii hawaasa naannichaa turanii fi sababa rakkoo nageenyaatiin adda citanii turanis gara hojiitti deebi'aa jiraachuutti gammaduu isaanis jiraattonni kunneen ibsaniiru. Muktaar Abdallaa magaalaa Naqamte irraa yaada isaanii walitti qabee akka ta'anitu nu biraan geeraa haa daawwannu. Kana dura magaalaan kun kallattii garaa garaatiin jeequmsi keessa tureera. Namni bahee nagaadhaan hin galu. Namni hin du'a, eenyu akka rukutu hin beekamu, rakkoo guddaatu tureera. Yeroo dhiyoodhaa asitti garuu sochii mootummaan godheef hawaasni godhe irraa kan ka'e magaalaan kun tasgabbaa'eeti kan inni jiru waan ta'eef amma namni bahee hojii isaatti bobba'ee hojii hojjetee nagaadhaan qe'ee isaatti, mana isaatti, maatii isaatti galaa jira. Gama misoomaa ilaalchisee akkuma hundi keessan unis beennu magaalaan kun kana dura qulqullinni ishee baay'ee rakkisaadha. Amma yoo fudhattanii ilaaltan kallattii bitaan mirgaatiin karaan kun qulqullaa'ee sirriitti hojjetamee namni akka garaasaa irra deemee hojjetee gala waan ta'eef garaagarteen jiru isa darbeef sammaa gidduu baay'ee guddaadha jechuudha. Magaalli Naqamtee kanaan dura akkuma beekamu rakkoo nageenyaa keessa turte. Akkasumas immoo bu'uuraaleen misoomaa akka kana bal'atee hin turre. Kanaaf yeroo ammaa kana garaagarummaan jiru haalli nageenyaa baay'ee gaarii kan ta'ee fi nageenyi yeroo ammaa kana amansiisaa akka magaalaa Naqamteetti hundeeffamuurraan kan ka'e uummanni hojjetee buluu danda'eera. Inni misoomsuu danda'eera. Kanaaf sochiin hojii garaagaraa sochiin misoomaa karaa heddumminaan haala gaariitiin hojiin hojjetamaa kan jiru ta'uu isaatiifi. Egaa amma nageenya mana isaa abbaatu eeggata. Mootummaan tokko godoo namaa mana namaa eeguu hin danda'u. Hawaasni magaalaa kanaa fi mootummaan waliin ta'anii yoo bobba'ani nageenyi bu'uu danda'a. Yoo nageenyi jiraate immoo misoomatu jira. Misoomni guddina fida. Guddinni immoo biyyattii kana jijjiira waan ta'eef eenyullee dhimma nageenyaa kana na ilaallata jedhee bakka jirutti gooxii jirutti garee jirutti lafa jirutti mootummaa cina ta'ee nageenya buusuun barbaachisaadha.
Qabxee waa ishee dubbachuudhaaf egaa waan baay'ee nu ilaallata si nu gaafata jedhee nan kaasa. Magaalaan Naqamtee akka lixa Oromiyaatti magaalaa guddoo taatee hojii ishee seeraan jalqabdee waggoota baay'ee geggeessaa turteetti. Waggoota baay'ee hojii hojjechaa turte kana keessattis baroota irraa jalaan dhufaa darbaadhaanii hojii hedduu hojjetamaa tureera gosa adda addaatiin jechuudha. Inni kun immoo waggaa waggaatiin barootatti wal caalaa adeemaa jira. Yeroo tokko gabbaaroo tokko ol ka'a haala adda addaatiin hojiin hojjetamaa tureera. Kan bara kanaa garuu kan baroota hedduurra baay'ee kan itti boonnuuf kan itti nu gammachiise ta'uusaa argina jechuudha. Maaliif hojii baay'eetu hojjetamaa jira as keessatti. Ofichi muummicha ministeera keenyaadha magaalaa kana baay'ee uummata kakaasee uummanni baay'ee itti gammadee tarii gaafa sana argitaniitti yoo ta'e istaadiyeemiin guutummaan guutuutti wal ga'ee inni iddoo taa'u dhabeellee inni bakkee jiru istaadiyeemii jiru sana caaleeti kan hin argame. Kanaaf nageenya nagaa dabarsee ture muummichi ministeera galaa nagaadhaan galaa tokko taane Oromoon wal waraanuu hin qabu ammaan booda wal ajjeesuu hin qabu. Ilma abbaa tokko taane maaliif wal ajjeesna? Murteessaan nagaadha. Yoo nagaan jiraate biyyi fooyya'uu danda'a kan jedhu dhaamsa dabarsanii turanii. Dhaamsa isaan dabarsan sana uummanni sirriitti kan inni fudhate baay'ee itti tolee fudhate uummanni. Daawwattoota keenya dhimma kanarra kan turru ta'a. Nageenya argame waaressuudhaaf qaamoleen hunduu tumsuu qabu jechuudhaan jiraattonni magaalaa Naqamtee TV wajjin turtii taasisan akka amma daawwatan kan dhaggeeffatan ture. Hojii xiyyeeffannoon godinaalee Wallaggaa keessatti hojjetamaa jiruun sosochiin hawaasa dinagdee magaalaa Naqamtee dabalatee naannoo ishee magaalota godinaalee Wallaggaa garaagaraa keessa jiranii hedduu keessatti gara iddoo idilee isaatti deebi'aa jiraachuus taajjabbiin jiraattota magaalota kanneenii kan agarsiisudha. TV'nis kallattiiwwan garaagaraatiin daawwannaa tibbana magaalota kana keessatti taasisuun wanti argees kana wal fakkaata. Buufanni xiyyaara Naqamtee waggootaaf harkifatee ture xumuramee sadarkaa eebbaatiif ga'uunis gammaduu hawaasa kanaatiif sababa guddaa akka ta'es ETV'tti jiraattonni magaalota kanneenii ibsanii jiru. Dhimma kanarratti turtii kan taasisnu ta'a. Riippoortarri keenya Muktaar Abdallaa magaalaa Naqamteetti argama. Achii kallattiidhaan wajjiniin turtii kan taasisu ta'a. Muktaar baga kallattiidhaan wal argine magaalaa Naqamtee amma tokko jiraattonni yaada isaanii kaasanii jiranii wantoonni ati taajjabdee haalli tasgabbii magaalicha keessa jiruuf nageenya naannichaa maal fakkaata kan jedhu itti fufi. Tole ulfaadhu galatoomii olaanaa egaa lixa Oromiyaa keessumaa godinaalee Wallaggaa afran waggoota darbaniif rakkoo nageenyaa hamaa keessa kan isaan turan jechuudha. Qaamolee seeraan alaa hidhataniin rakkoon nageenyaa hamaan hawaasa mudatee hawaasni bahaaf gala dhabee baay'ee rakkachaa kan inni ture. Namni oomisha isaa gabaatti dhiyeeffachaa turre akka barbaade bahee daldalaan turre qoqqobbii hamaatu ture jechuun ni danda'ama. Kun ammoo sosochii hawaasa dinagdee jiraattota godina kana keessa jiraatan laamsheessuun hawaasa irratti dhiibbaa guddaa geessiseera jechuun ni danda'ama. Egaa kana sirreessuuf mootummaan kallattii garagaraan hojiiwwan garagaraa hojjechaati kan inni ture jechuudha. Hawaasa waliin ta'uudhaani opereeshinii raayyaan ittisaa yeroo garagaraatti kallattiiwwan garagaraan taasisaa tureen hamma nageenyi fooyya'aan magaalotaa fi aanaalee godinaalee Wallaggaa keessatti argamaati kan inni jiru. Godina Wallagga Bahaa as magaalaa Naqamteettis sosochiin hawaasa dinagdee gara idileetti deebaati kan inni jiru. Kanaan dura guyyaa halkan hojjechuun hafee guyyaayyuu akka barbaadantti socho'uun baay'ee rakkisaa ture. Akkuma kanaan dura taajjabamaa ture jechuudha. Magaalaa Naqamtee keessatti sodaa hamaatu ture. Hawaasni bilisummaatiin socho'uuf hedduu rakkataa. Namni daldalachuuf qonnaan bulaan naannoo ishee jirus qotachuuf oomisha isaa gabaatti dhiyeessachuuf baay'ee rakkataa jechuudha. Olola garagaraatu deemaa ture. Kun hawaasa naannoo kanaa irratti dhiibbaa guddaa uumeera. Ololli addan irratti miidiyaalee hawaasaa irratti odeeffamus waan lafarra jiruutiin olitti uummata bakka biraa jiraatu irratti dhiibbaa guddaadha kan inni uumeeru. Imeejii yookaan immoo maqaa naannoo kanaa irratti dhiibbaa guddaa fideera jechuun ni danda'ama. Kana sirreessuuf hojiin halkanii guyyaa qaamolee hawaasaa fi qaamolee nageenyaa waliin ta'uun hojiin hojjetame bal'aadha jechuudha. As magaalaa Naqamtee keessattis yeroo ammaa sochiin hawaasaa gara idileetti deebi'ee namni akka barbaadetti bahee galaati kan inni jiru. Kun ammoo hojii salphaatti dhufe miti. Haala gaariitu jira jechuun ni danda'ama. Dhimma kanarratti keessummaan of biraa qaba. Keessummaan koo
Kantiibaa itti aanaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Tamasgeen Mirreessaa jedhamu obbo Tamasgeen eeyyamamaa ta'uu keessanii guddaa galatooma. Mee nageenyi kun akkamittiin dhufe as keessatti shoora guddaa kan taphate eenyudha kan jedhu irraa ka'a. Galatooma waggaa tokko lama dura akkuma beekamu magaalaa Naqamtee keessa rakkoo adda addaa ture, namni du'aa ture, oomisha gabaatti dhiyeeffachuun daldalachuun rakkootu ture. Kun hima beekama jechuudha. Garuu amma waggaa tokko asii magaalaan kun nagaa qabdi jechuudha. Nageenya magaalaa kanaa keessatti shoora olaanaa kan qabu tokkoffaa uummanni bu'aa nageenyaa bareera. Bu'aa nageenyaa kana baree qaamolee farreen nageenyaa ta'an irratti qabsaa'uu qabee qaamolee nageenyaatti kennuu magaalaa Naqamtee keessatti baramee jira jechuudha. Ofii isaatii sadarkaa tarkaanfii fudhachuu irra ga'eera jechuudha uummanni magaalaa Naqamtee. Kanaaf uummanni magaalaa kana shoora olaanaa qaba nageenya mirkaneessuu keessatti. Akkuma kana immoo qaamoleen nageenyaa gootichi raayyaa ittisa biyyaa baadiyyaadhaa fi naannoo magaalaa kanatti tarkaanfii adda addaati kan inni fudhachaa ture. Uummata wajjin qindoomuudhaan hojii hojjetaa ture jechuudha. Poolisiin idilee, milishaan, humna waloo kan jennu gaachanni sirnaa uummata keenya wajjin walitti qindaa'uudhaan rakkoo nageenyaa kana furuudhaaf shoora olaanaa taphateera jechuudha. Kanaaf hojiin kun qindoominaan hojjetame. Yeroo ammaa magaalaan Naqamtee nagaa qabdi, nagaadha jechuudha. Ayyee nageenya akkuma jirutti ta'ee godinni kun akkasumas magaalli kunis dhiibbaa nageenyaa yeroo dheeraaf tureen investimentii yookaan immoo sochii bu'uuraalee misoomaan akka duubatti harkifateeru ni beekama jechuudha. Kana sirreessuuf akka bulchiinsa magaalaatti maal hojjechaa jirtu isin? Egaa akkuma beekamu akkuma tuukaastee rakkoonni tureera. Piroojeektiin adda addaa ijaaramuu irratti dhiibbaa adda addaa geggeeffamaa tureera. Amma egaa gam tokkoon uummata mariisisuudhaan uummanni kan yeroo kamii caalmaa dammaqee naannoo isaa akka eeggatu, magaalaa isaa akka eeggatu hojii guddaa hojjetaa jirra jechuudha. Kan lammaffaan immoo qaamolee nageenyaatii fi humna waloo jennu kana uummata keessaallee uummanni humna waloo ijaarratee bilookiidhaan akka inni nageenya isaa eeggatu hojii guddaadha kan hojjetamaa jiru. Leenjiin qaamolee nageenyaa humna waloo jennu kana milishaa jennu kanaaf leenjiin adda addaa kenname qindoominaan qaamolee nageenyaa adda addaatii wajjin kan biyya kana keessa jiran kan federaalaa kan naannoo kan magaalaan qabdu wajjin qindoominaan hojii cimaan hojjetamaa jira. Tarkaanfiinis fudhatamaa jira. Hojiin sakatta'iinsaa adda addaa geggeeffamaa jira jechuudha. Magaalaa kana keessatti hojiin eegumsaa geggeeffamaa jira. Kanarraa kan ka'e uummannis dammaqee nageenya isaa eeggachuu irraa kan ka'e nagaa gaariitu jira jechuudha. Hojii nageenyaa eegsisuun akkuma jirutti ta'e hojiin nageenyaa guddina magaalaa kanaaf akka galtee ta'uuf maal hojjechaa jirtu kan jedhu waan gabaabaa. Egaa gam tokkoon piroojeektiiwwan adda addaa magaalaa kanatti kennamanii kan federaalaa kan naannoo hojjetamaatti jiru jechuudha. Xumuramaa jiru. Fakkeenya yoon sii kaase dirreen xiyyaaraa yeroo gabaabaa gidduutti hojii jalqabaa. Kanallee uummanni magaalaa kun gammachuu guddaa qaba jechuudha. Akkuma kana piroojeektiin naannoodhaan kennaman piroojeektii gurguddaatu jira. Inni kun gaafa lafa qabataa deemu uummanni hojii idilee isaatti gaafa deebi'u piroojeektiin gaafa kennamu sochiin maallaqaa sochiin dinagdeedhaa bal'ataa deema jechuudha. Kanaaf hojii guddaa investimentii simachuudhaan hojii guddaadha kan hojjetaa jirru magaalaa kana keessatti. Iddoo biraa ta'anii akka ilaalanis miti jechuudha magaalaan keenya. Iddoo biraa ta'anii gaafa ilaalanii keessumaa giddugala biyyaa ta'anii gaafa oduu adda addaa miidiyaadhaan sooshaal miidiyaadhaan nagaan akka waan magaalaan kun nagaa hin qabneetti ilaalama. Garuu magaalaan kun nagaa qabdi. Halkan guyyaa namni socho'ee rakkoon kana keessa dheengadda ture sun maqee hojii gurguddaan hojiin misoomaa, hojiin piroojeektii, hojiin daldala adda addaa magaalaa kana keessatti akka inni geggeeffamuuf akka mootummaattis gahee keenya ba'aa jirra. Uummannis gahee isaa ba'aa jira jechuudha. Kanaaf kana caalmi jabaatee itti fufuu qaba kan jedhuun ergaa qaba. Ulfaadhaa galatooma. Magaalaan Naqamtee akkuma beekamu giddugala yookaan immoo gara dhiyaa kanatti magaalaa urjii gama lixa biyyattii jedhamuun beekamaati kan isheen turte. Waggoota dheeraaf mootummoota darban keessattis gara dhiyaa kanatti buufataalee xiyyaaraa baay'ee barbaachisan keessaa buufanni xiyyaaraa magaalaa Naqamtee tokkodha. Kana gara hojiitti deebisuuf hojiin bal'aa hojjetameen amma yeroo gabaabaa booda waxabajjii keessa buufanni xiyyaaraa magaalaa Naqamtee ni eebbisama jedhamee eegama. Kun
gara fuulduraatti hawaasa biyyattii gama lixaa jiran kanaaf hiika guddaadha qaba jedhameeti kan amanamu. Keessumaa gama godinaalee Wallaggaa kanneen bu'uuraalee misoomaan sababa nageenyaatiin rakkoo nageenyaatiin bu'uuraalee misoomaan osoo hojjetamiin harkifatanii duubatti hafaniif hiika guddaa qaba jedhameeti beekama amanama. Keessumaa ammoo namoonni naannoo kana jiran gara giddugalaatti daldaluu akkasumas oomisha isaanii yerootiin dhiyeeffachuu walii wal qabate bu'uuraalee naannoo kanatti hojjetamaa jiranis kanneen akka daandii ijaarsonni garagaraas yeroo ammaa gara hojiitti deebi'aa kan isaan jiran jechuudha. Nageenya haga ammaatti hojii hojjetameen argameeni kana fulla'aa taasisuuf qaamoleen hundumtuu tumsa isaanii gochuu qabuudha kan jedhan jechuudha jiraattonni odeeffannoo namaaf qabu kanuma. Galatoom Muktaar Abdallaa odeeffannoo bal'aa magaalaa Naqamteerraa nuuf dabarsiteef akkasumas kantiibaa Taanaa Bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Tamasgeen Mirreessaas guddaa galateeffanna. Daawwattoota gara oduutti aanutti ceena. Nagainam cufaa gaha nagainam cufaa tokko nagaan nuu mala duuba haadhi sagal garaate sanbaatetti isa yaamuu jiru ijoolleteen tabarri gargari nu waarsitaal jirtu haati teessan isa waamti haatteessan hin boochina haatteessan garaa rarraasina kootta gala waamicha haadhaa isinii taasisa ilmaan tiyya ani haati teessan yaaddoo gara lamaa qaba ilmaan tiyya kamana jiru si hawwe ilmaan tiyya ati ka ala jirtu haadharraan utaalte ilmaan tiyya isinii jedhe hanfalaa hiikkadhe ilmaan tiyya isinii jedhe siinqee diriirse ilmaan tiyya hanfalaa laalaa ilmaan tiyya garaa dhalaatiin isin kadha ilmaan tiyya harma hoosisaatiin isin kadha ilmaan tiyya naagalaa ilmaan tiyya naagalaa nagahan naagala siqqabbee waraana dhaabbata malkaadhaa jedha tulluudhaa jedha sirna gadaa cabe kana waliin deeffanna du'aan safuu qaba du'aa waraabessi nyaate kufiitiin dhufe labsii ba'e kanatti nuufitti nuu kootta malkaadhaa jedha tulluudhaa jedha waaqaa jedha lafaa jedha labsii ba'e kanatti fayyadamaa ta'u gara nagaatitti nuu deebi'a. kallattiidhaan kan isin bira gahaa jiru ETV Afaan Oromoo irraa oduuwwan sa'aatii kanaa daawwachuu irratti argamtu nu filattaniin wajjin waan turtaniif galatoomaa isiniin jenna. Nageenya naannoo Amaaraa waaressuudhaaf qindoominaan hojjetamaa jiraachuu pirezidaantiin naannichaa Araggaa Kabbadee ibsani. Hojiileen misoomaa fi rakkoon bulchiinsa gaarii uummata biraa ka'uu fala akka argatuuf hawaasnis nageenyaaf tumsuu qabaa jedhaniiru obbo Araggaan turtii ETV waliin adda taasisaniin Tafarii Gamme. Rakkoon nageenyaa naannoo Amaaraatti mudate hojiilee misooma naannichaatti gufuu ta'uu pirezidaantiin naannichaa Araggaa Kabbadaa ibsanii jiru. Rakkinicha furuuf hojiilee hojjetameen olaantummaan seeraa kabajamee naannichatti nageenyi waarawaan uumamuus ibsanii jiru. ከሞላ ጎደል እንደ ክልል በሁሉም ዞኖች ከ8 ወረዳዎች ውጭ ካሉን 266 ወረዳዎች ከ8 ወረዳዎች ውጭ በሌሎቹ መደበኛ የመንግስት ስራዎች እንዲጀመሩ ያደረግንበት የልማት ስራዎች እንዲጀመሩ ያደረግንበት ሁኔታ አለ። akka naannichaatti godinaalee hundatti aanaalee 266 qabnu keessaa 8 alatti hojiileen mootummaa idilee akka eegalamu hojiin misoomaa akka eegalamu taasifneerra. Humni hidhatee kun iddoolee murtaa'oo gammoojjii fi holqootaa keessatti qofa sochiin isaanii akka daangeffamu taasifneerra. Kanaaf humna kana dhabamsiisnee mootummaan xiyyeeffannaa isaa gara misooma taasisee hojjetaa jira jechuudha. Keessumaayyuu naannichatti hojiin misooma qonnaa toora akka qabatuu fi bu'aa barbaadamu akka buusu galteewwan qonnaa kanneen akka xaa'oo fi sanyii filatamaa kan duraanii caalaa karaa fooyya'insa qabuun qonnaan bulaa biraan gahaa jirraa jedhan. Haa ta'u malee raabsuutu rakkoo nutti ta'eenis yaada isaaniiti. ከህግ ማስከበር ጎን ለጎን የልማት ስራዎችንም እየሰራን እንገኛለን። ከዚህ ውስጥ አንዱ የትኩረት መስካችን የግብርና ልማት ስራ ነው። seera kabachiisuun cinaatti hojiilee misoomaas hojjetaa jirra. Kana keessaa xiyyeeffannoon keenya guddaan hojii damee qonnaa dhiyeessii ta'uu jalqabarraayyuu guddisnee karoorsine. Raawwiin isaa gaarii ta'uu gamaggamneerra. Kana qonnaan bulaanis kanuma jedha. Gatiin isaas kan bara darbee caalaa gaariidha. Raabsuu irratti rakkoon jira. Kuni fooyya'uu qaba. Qonni, albuunni, indaastirii fi turizimiin dameelee yeroo itti aanutti mootummaan naannichaa xiyyeeffannoon irratti hojjetuudhas jedhan pirezidaant Araggaan. Uummannis kun akka milkaa'u nageenyaaf tumsuu qaba jedhan. የህዝባችን ጥያቄ የልማት ጥያቄ ነው። የህዝባችን ጥያቄ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ነው። ዋናዎቹ ጥያቄዎች ይሄ የሰላም እጦት የተገለጸበት መንገድ ከነዚህ ችግሮች የሚመነጭ ስለሆነ
Gaaffeen uummata keenyaa gaaffii misoomaati. Gaaffii rakkoo bulchiinsa gaariiti. Nageenyi boora'uun kun bu'uurri isaa rakkoo kanarraa waan madduuf rakkinaalee kana adda baafnee furuun fedhii uummata keenyaa guutuuf jabaannee hojjechuu qabna. Uummanni keenyas abbummaan nu deeggaruu qaba. Sababni isaas miidhaa fi faayidaanis kallattiin isa ilaallata waan ta'eef. Nageenyi waarawaan naannichatti uumame rakkoo bulchiinsa gaarii furuuf carraa uumuus kaasanii jiru. Ministeerri karooraa fi misoomaa fi investimentii bara giddu galeessaa 2016 raawwatamu irratti koree dhaabbii dhimmoota karooraa bajetaa fi faayinaansii mana maree bakka bu'oota uummataa waliin mari'ateera. Ministeerichi dhaabbileetti waamamni isaanii kan ministeerichaa ta'an waliin akkasuma koree dhaabbii dhimmoota karoora bajetaa fi faayinaansii mana maree bakka bu'oota uummataa waliin ta'uun marii eegalee jira. Waltajjii marii kanarratti gabaasni raawwii karooraa baatiiwwan 9 darbanii dhiyaatee irrattis mari'atamaa jira. Baniinsa waltajjichaa irratti ministeera karooraa fi misoomaa Dr. Fitsum Asaffaa fi walitti qabaan koree dhaabbii dhimmoota karooraa bajetaa fi faayinaansii kabajamoo Obbo Dassaaleny Wadaajoo dabalatee dhimmamtoonni garaagaraas argamaniiru. Agarsiifni kalaqaa fi saayinsii marsaa 9ffaan manneen barnootaa magaalaa Finfinnee paarkii Michummaatti eegalame. Agarsiisichi mata duree dhaloota hojii kalaqaatiin gahoomee badhaadhinaa fi guddina hunda galeessaaf jedhuun gaggeeffamaa jira. Kalaqoonni garaagaraa manneen barnootaatti barattootaa fi barsiisotaan hojjetaman agarsiisaaf dhiyaataniiru. Agarsiisa kanarratti barattoota manneen barnootaa garaagaraa irraa dhufan gidduutti wal dorgommiin kalaqaa fi saayinsii ni adeemsifamas jedhameera. Tafarii Gammeetu gabaase. Gatii xaa'oo qaala'ee jala miliquudhaaf falli xaa'oo uumamaa irratti hojjechuudha jedhame. Xaa'oon uumamaa asidummaa biyyoo hir'isuun gabbina biyyoo dabaluudhaan oomisha guddisuudhaaf akka godina Arsiitti xiyyeeffannoodhaan hojjetamaa jiraachuunis beekameera. Saxxoota shoomii garasi maluudhaan sosochii ittiin xaa'oon uumamaa kun oomishamaa jiru daawwatee gabaasattaa nu qindeesse. Xaa'oon uumamaa yookiin kompostiin oomishaa fi oomishtummaa midhaaniif murteessaa akka ta'e itti amaname irratti hojjetamuu erga eegalame bu'aan gurguddaan argamuun ni himama. Keessattuu yeroo xaa'oon keemikaalaa gatii isaa ol ka'e kanatti xaa'oo uumamaa irratti hojjechuun murteessaadha jedhameera. Haaluma kanaan godina Arsii aanaa Xiyyoo fi Heexosaatti xaa'oo uumamaa bifa saayinsawaa ta'een hojjetamaa jira. Ogeeyyii fi itti gaafatamtoonni seektarichaa himaniiru. Yeroo ammaa kana xaa'oon gabayaa irra tokko gatiin isaa qaala'uudhaan lammaffaa immoo gabayaa irraa dhabamuudhaan xaa'oo keemikaalaa irraa gara xaa'oo uumamaatitti akka jijjiiramu yookiin immoo waanuma salphaadhaan waanuma naannoo isaatitti argamuun qonnaan bulaan keenya fayyadamuu akka danda'u tarsiimoon kun kan diriiree hojjetamaatiin hin jiru ta'uu isaati. Oomishaafillee baay'ee barbaadamaadha. Orgaanikiidha. Amma kan nuti nyaataa jirruu fi kan nuti itti fayyadamaa jirru keemikaalaa xaa'oo keemikaalaatiin beekama. Sun fayyummaa namaatiif illee ta'e fayyummaa biyyeetiif illee ta'e gara dhaba malee baay'een gorfama. Kan gorfamuu fi umrii dheerinatti illee fayyaa ilma namaatiif illee fayyaa biyyootiif illee kompostii kana jechaadha. Akka aanaa keenyatti waliigala parsantaa harka 50 isaan kabareejii amma qonna afraasaatti itti baasaa jira itti facaasaa eegalee jira qonnaan bulaan keenya jechuudha. Kanaaf kuni qonnaan bulaan keenya tokkoffaa wanni inni nyaatu sun orgaanik kan ta'e galii isaa immoo akka baasiin dabalee xaa'oo keemikaalaa kanarraa akka hir'isu qonnaan bulaan keenya barate tokkoon isaa kan varmii kompostii hin qabne kompostii idilee kan idilee hin qabne immoo baa'oo gaazii warroonni qaban bifa kanaan hojjetamee akka aanaa keenyatti parsantii 100 oliin kan raawwanne hojii kana immoo qonnaan bulaan baree jira. Mi'aa xaa'oo yeroo baay'ee biyya alaatti irraa galu kanarraa kaasee qonnaan bulaan tokkoo isaa itti yaadee hojjeteeti kan amma wannoo kana hojjetaa jiru. Qophiin xaa'oo uumamaa kun lammiileef kallattii carraa hojii uumuun fayyadamaa taasisuudha kan himame. Nama 3 jalqabnee nama 3 irraa immoo akka himaaxaa jala galleetu nama 30 himaaxaan irratti nu gurmeessaa jira jechuudha. Hoogganaan waajjira qonnaa godina Arsii Gannaa Mohammad xaa'oon uumamaa xiyyeeffannoon itti kennamee qe'ee qonnaan bulaatti akkasumas aanaalee godinichaa hundatti giddugalli varmi kompoostii qophaa'uun irratti hojjetamaa jiraachuu fi karoora fi raawwii qophii xaa'oo uumamaa godina isaanis ibsaniiru. Aanaa hundarratti seentariin varmi kompoostii jiraachuu qabaataa jennee karoorfanne. Durarratti mana qonnaan bulaa manatti hojjetaa turre. Inni tuufee jira ammallee akkasumatti. Kana hundaa waan karoorfanne karoora keenya xumureetu. Idilee irratti meetiri kuubii miliyoona 13.8 karoorfanne. Amma meetiri kuubii miliyoona 14 gara 9 qopheessinee xumurreera. Ammallee qophiin ittuma fufaa jechaadha. Sicoo irratti kuntaalaan gaafa laallu kuntaala gara 1000
39 qopheessanii karoorfanne. Gara kuntaala 57 geenyeerra. Varmi kompoostii irratti kuntaala 200 fi 24 qopheessanii karoorfanne. Ammatti kuntaala 200 fi 51 qophaa'eera. Qophiin isaa ammallee itti fufachaa waan karoorfanne ol qopheessaa jirra. Xaa'oon uumamaa kun oomisha gahaa kennuun cinaatti madda carraa hojii uumuus akka ta'e himaniiru. Himaataa achi gurmeessan yoo xiqqaate nama 60-70 achirra gurmeessan galii argatu. Gama kaaniin immoo kompoostii oomishu abbaan barbaade dhaqee irraa bitata. Ufiillee achitti oomisha yoo jedhe qotee bulaan isaatti gurmaa'ee oomishachuu danda'a waan ta'eef akkas goone. Daawwattoota ETV Afaan Oromoo hordofuu irratti argamtu oduuwwan keenya guyyaa jimaataati kan isin kallattiidhaan sa'aatii 6 kaasee hordofaa jirtan gara dubbii yaalaatti arganneetti ceena. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoon Waayit Haawusitti simatamuudhaan pirezidaant Joo Baayiden waliin mari'ataa jiru.